warri haadha sabboontuu halkan sa'a 8-9 dhaqee balbala itti tumaa ture isa gurbaa amma haadha sabboo naallolu kana jechaadha. Abdiin hidhamuu qaba galmeen banamuu qaba warra jedhu kana isa santu akka haati sabboontuu hin rafneef akka haati sabboontuu galmee bantuuf akka haati sabboontuu seeraan ala mallaqa ofiiyyuu mallaqa ofii gajjisan jechaadha akkasiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota afurtoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jiruuf jireenyi keessan haalli qilleensa maal fakkaata nu nagaa keenya galata rabbi. Kabajamtoota afurtoota keenya lola wal dhabdee jidduu teennaaf haadha sabboontuu hajjii jirtu ni yaadattan jechaadha. Kanarratti namoonni hedduun baay'ee nutti aartanii jirtanii namoonni hedduun waan kana waan nu hubataniif nutti aartanii dubartii maa akkana gootanii isin maaliin taatanii maal warri jettan jechaadha. Amma dubbii akiraa addaan isinii fixuuf deema jechaadha. Nu haadha sabboontuu wajjin guyyaa takkallee wal'aansoo hin qabne guyyaa takkallee morka seennee hin beenu gara fuulduraallee hin seenu har'allee borullee hin seenu jechaadha. Haadha sabboontuu obboleettiteen isii wajjin jirra karaa isin jirtu jechaadha. Warri nu halkanii guyyaa hirriba nu dhooggaa jiru warra haadha sabboontuu tana maraachee akka isiin maraattee karaarra deemtu godhaa jiru warra isii duuba jiru jennee maqaa namootaa waan hin barbaanneef cadhisaa jirra jechaadha. Amma immoo uffata mulqatanii erga isaan as bayan isinillee akkasin nu hubattan jechaadha. Morki keenna haadha sabboontuu waliin wanta haadha sabboontuu waliin wal abaayyuu hin qabnu. Amma fixanneerraan akka kiyyatti haadha sabboontuu itti bilbilee isiin dhiifama naa goonaan waan balleesseera abdiin jettu guutuu dhiifama gaafadhee haadha sabboontuuti walitti araaramna jechaadha. Garuu ummata marzii kanneen jechaadha. Ummata marzii baadhatee haadha sabboontuu qiletti gannaquuf deemu. Lolli keenya isaan waliin. Amma ifaan ifatti haadha sabboontuu wanni ilaallatan jiru jechaadha. Inuuyyuu dubbii kana keessaa ba'uu qabdi haati sabboontuu. Haati sabboontuu dubbii kana keessaa ba'uu qabdi. Dubbii kana keessaa ba'uu qabdi. Yoo nuti balleessinee jiraanne dhufnee miila kan kee jala jinnee dhiifama si gaafanna. Dhiifama si gaafanna. Uummata maraataa halkanii guyyaa hirriba si dhoggee haadha sabboontuu duuba warri akkana godhaa jiru nama biraati yeroo nu jennu namni nu amane tokko illee hin jiru jechaadha. Amma immoo uffata mulqatanii qullaa kun akkanatti azbaaniyan jechaadha. Haadha sabboontuu halkanii guyyaa mee nama maaliif araaramtanii maaliif karaa nagaa deemtanii namni jedhu jira. Dhiiroo namnummaa maaliif karaa nagaatti deebitanii maaliif wajjinaa softanii wanni jedhu jira. Ija kan kee afotti haadha sabboontuutiin ni araaramna. Ka balleessine dhiisiiti kan balleessinellee balleessineerra jennee walitti araaramna isin jechaadha. Nama maaltu mana waajjira poolisaatti deebuu qabdaa galmeen addaan cituun sun sirrii miti haadha sabboontuu si hashuu warri jedhu warruma duraaniin haadha sabboontuu qilee ofaa ture. Sagalee kana dhageeffannee walitti deebina. Sababni har'aan tana na fide haadha sabboontuu ittiin gammaduu barbaadeerra. Baga sitti haadha sabboontuu kaleessa marii tokkoon alatti osoo nama tokkoon hin mari'atin kaatee deemtee galmee iyyannoo hajjiidhaa san cuftee ittiin jette. Namni har'aan tana caaltuu bachiise sabboontuu ta'ellee bachiise. Ani fedha kiyyaa miti galmee san cufuun nama wal lolchisiisu osoo hin taane akka jarri kun nagaa hin yaadne nin beeka. Akka jarri kana caalaa nama wal lolchiisuun maal barbaachise? Kana caalaa nama wal lolchiisuun hin jira. An nama wal lolchiisuun barbaadu galmee san maaliif addan cufte? Galmee san adda kutuu kan keetiif baga gammadde akka waan nu haadha sabboontuu tana waan biraa gooneeti. Waan akka waan haadha sabboontuu tana nu waan biraa goone la haadha sabboontuu har'allee borullee waliin jiranu. Isii wajjin jira waliin dhaabanna si daran jechaan. Deemne waan beekuufi hin feene jechuudha. Haa ta'u malee har'aan tana galmee san cufuun kan kee balaa guddaa kan isitti dhale atilleen agartee an duraanuu si hime jechuudha. Har'aan tana salphinni kanaa olii maaltu jira? Ati baatee galuun hafte bahaa fi gala keessatti roorrifamte halkan rafuu dadhabde ilmaan tantee waliin keessummaan si bira dhufte nagaan baane rakkoon kanaa olii maaltu jira? Ani kaneessa illee kasiin jedhe si himeetiin hin jira. Jara kana yeroo tokko ragaan kun itti haa ragamu hoggaa ragaan tokko itti ragameetiin hin jedhe gara manguddumaatiin finnaas hin jedhe yoo taatellee dhaakina dhammoo as deebiteetiin hin dhatti galmee kana kara nagayaatiin fixu jechuun ofii keetii uf tuffachiifte namni lafaa ka'eetiin hin tuffanne kana waan agartee ol baateetiin hin loltullee waan agartee namaan na cinaa dhaabbadhaa jettullee hin qabdu irra booda namni si cinaa dhaabbatullee hin jiru atillee waan dubbatu takkallee hin qabdu wanta itti dubbattullee hin jiru jechuudha. Maaliif waan kaleessa jara kana agartee jara lubbuu sitti fideetiin hin jedhe gaafa karaa seeratiin deemteetiin hin jedhe hangana sitti hin hammaanne hangana sitti hin jabaanne hangana hin roorrifamne laakiin har'aan tana ammoo galmeen kun mana seeratii baheetiin hin jennaan
abdii fi hajjilleen dhufaniitiin Mustafaa mana kan keetitti tumu jechuun Mustafaa mana kan kee dhufeetiin jedhe maaltu isaan galche isaan mee amma Mustafaa eentu tume amma sababa ana haadha sabboontu waliin mufanne haadha sabboontu waliin ni fixanna jennee jirra takka rakkoo haadha sabboontu waliin qabnu kan balleessineef kan balleessinillee dhiifama gaafanne waliin xumurra jennee jirra sababa jarataniin jechaadha warri gaafa duraanii haadha sabboontu karaa balleessaa isiniin jedhu keessaa kuno inni kun tokko isa tokko jechaadha galmee maaluma addaan kutteedha Mustafaa tumanii Mustafaan nama biraatii wallole yeroo Mustafaan nama wallolu namni gurraachi safara sayyoo jiraate dhugaadha nutu hajjii miti anaa miti namni gurraachi safara san hin jira yoo Mustafaan jedhe nutu tume jechaadha amma Mustafaan nama biraatii walitti illee yoo bu'ee wallolan nutu tume jechaadha osoo amma kabiraallee isuma amma akkana iyyuu kana nama awanillee walitti bu'eet yaani amma usima akkanatti gabbayee iyyuu kunillee yookaan bakka hojiitti taa ta'u yookaan karaa deemutti taa ta'u osoo gabbayeet nama wallole nutu tumsiise jechaadha nu itti gaafatamaa hagana hunda wannummaan nu fudhachiise maali nu nama eenna nama neennu haadha sabboontu eentu tuqe yoo haadha sabboontu tuqamte ana namni waliin dhaabatu ana jechaadha si ammoo dhiisi ati keessaa baynu ufaati sabboontu yaakiin fixanna baya isi warri kee duubaan jirtan ammallee kabiraallee si wajjin jira maqaa namootaa dha'uu waan barbaanne malee akkasi kabajamtoota afurtoota keenya warri haadha sabboontu waliin maaliin morka qabdee maal warri jettan haadha sabboontu waliin daqiiqaa takkaafillee morka qabneen tura argitanii jirtan jechaadha dubbiin garam akka deemaa jirtu argitanii jirtanii warri balaa qabsiisaa jiru eenyu akka ta'e argitanii jirtanii wanni nu jalallee rafuu dinnee jal'isnee ofirraa dhiitataa jirru eenyuun akka ta'e isinillee argitanii jirtan jara kanniin jechaadha nama maalii faraaramtanii haadha sabboontu si'achi yaani mee itti fakkeessee silaan isaantu mana kan kee mee dhageeffadha kuno isaantu qobbaa fi gala isaa eega maaltu isaaniin ga'e kun hundi dalagaa keetti waan ati ufii keetti uf goote Oromoon akka jette manni abbaan gube iyyan qabu jette namni kun haadha sabboontuu qeeqaaran seena namoonni tokko namni kun haadha sabboontuu qeeqaara akkan seene haadha sabboontuu qeeqaa jira maal ta'uuf akkasitti deemuun qabdu karaa nagaa deemuun qabdu karaa balaa deemuun qabda karaa ibiddaa deemuun qabda akkana jarattii tana fuunee hidhatti guuruu qabna karaan ati deemte sirrii miti karaa nu jennetu sirriidha durallee sitti himnee turre warra jedhaa jiru jechaadha kun karaa nagaa maaliif deemtaa kun karaa nagaa deemuun kan kee Mustafaa yuu tumsiisee jira karaa biraatitti haa deemnu karaa ibiddaatitti haa deemnu jarattii tana ibiddatti haa qabsiifnu darattii tana haa hiisifnu maal ragaa nurraa qabdaa nu hiisista eenyu akka waa takka sii godhullee barbaaddeti duuba eenyu akka si cinaa dhaabbatu barbaaddeti ufii keetii ofirratti dalagde jechuudha osoo hajjii fi abdiin hin taane waan ati akkaataa ati si arganiiti keessa gadi si arganii si hubataniiti laakiin jedhu akka agartee namaatti as bahanii waa tokkoon dubbatan akka namaatti as bahaniitiin dirree bahaniitiin waan akkana dalaguudhaan deemna eebalu na eegi jedhaniitiin maaliif hin dhufne aga hanna deeman ammallee dhaamsan isinii dhaama hajjii ammallee dhaamsan isinii dhaama abdatillee yoo agartee akkaataa ilmi namaa deemutti hin deemnaa kan jettan kataatu taateen nageessaniin deemu yoo kan ta'an ammoo walitti dhufna isaan waan dhaaddatan guuttatanillee tiniin jiran amma dura gaafa ragaa duraatti keessatti lakkaa'uun Mustafaan haftu hafii yoo kan hin hafne kataatu taate yookaan harka tokko yookaan miila tokko si cabsinaa jedhaniin maali tuffii naganageetti isattuyyuu ofirra hin jirre jechuudha isattuyyuu akka inni ofirraa waa tokko dhorguu hin dandeenye arganiiti ammallee dhaamsa tokkoon siidhamu haadha sabboontu akka ilmoo namaatitti dhaamsa tokkoon siidhamuu barbaadeeti ta dura dabarteef ammoo baga sittiin ililfadhe ililililil baga waan ufii keetii uf goote ta'as deemtuuf jara kana amman tanallee taanan namni dubbii qabu abdi namni mucayyoo tanallee fuudhee dhabamsiise abdi hajjii irrallee jechuu kiyya namni agartee waan keessa gadoora qabu wedaameka mucayyoo tanteellee abdi gaafadhu ammas ka gaafattuun gara manguddummaa fi maalii jettullee dhaabi si himeetiin hin jira dhaabi har'arraayyuu eegali galmeen iyyannoodha haareetti akka banamu kunuti akka haareetti iyyatu lubbuu teetiifis kunu argitanii jirtanii galmeen iyyannoo akka haarawatti banamu hajjii waan takkan gaafatiin nam tokkoon gaafatina namni mucayyoon harka jirtu abdiidha karaa seeraati karaa manguddoo ammaan booda nuun baasuu karaa manguddoo dhisi gara seeraati deemii
jedheeti gorsechaadha namtichi amma dhageeffatan kun jechaadha. Ar'arraa kaasee karaa manguddoo malee karaan biraa hin jiru. Haadha sabboontuu ni araarfannaa ni araarfanna. Ni araarfanna kabajamtoota afurtoota keenya. Haadha sabboontuu ija keessan fuulduratti bilbilee dhiifamallee gaafadhaa ni araarfannallee walitti illee ni deebina. Wanni isiin addaan kutteef wanni waan kana isiin addaan kutteef yookaan wallaalteetii miti. Waan qabatamaa ana biratti waan hin argineef waan qabatamaa hajjii biratti waan hin argineef karaa seeraaf heeraatiin waan ifa ta'e tokkotti ifa tokko argee deemaa malee akka yaani ragaa sobaa mallaqaan nama irrasiisu jetteeti waan kana dhaabde jechaadha. Gaafa waan qabatamaa tokko argite nutti haaraddu yoo nu bira jiraatte nu haayisiftu. Gaafsa manguddoon illee jidduutan hin seeni. Ammoo manguddoon seenuun qabu haarawatti galmeen banamuu qabu namicha jedhe kanaaf deebii isaa quubsaa dubbii tanaanii miti kan deebisu jechaadha. Haadha sabboontuutii waliif fayyinee bakka takka teennee nyaannee dhunnee akkasitti deebii isaa isinii deebisna jechaadha. Deebiin jaraa akkana hoo taate malee ammallee amma hirriba wanni isii dhoogge haati sabboontuu maaf lashetti. Haati sabboontuu maa hajjiisisuu idde. Haati sabboontuu maa abdiisisuu amma hajjii keessaa baasan hajjii dhiisaa jedhan abdiidha. Gadoo dura nu qabu karaa kanaan ba'uuf deeman jechaadha. Dura isii jala dhokatanii deemaa jiranii amma immoo ifa ta'an jechaadha. Ammoo hordoftoonni keenya waan deemaa jiru isinii gafuu galee hin jiru jechaadha. Wanni deemaa jiru jidduu teennaaf haadha sabboontuutii miti. Bakka biraa jirti wanti haadha sabboontuu ammoo isaan xilaa godhatan. Kunoo roobni yeroo roobu namni xilaa of dura qabate xilaa of ofoo qabatanii deemanii ni beeka. Xilaa of ofoo qabatanii deeman rooba jechaadha rooba ofirraa dhoogguun. Haadha sabboontuu xilaa godhatanii isii jala dhokataniiti waan ofii barbaadan san tuttuquuf deeman jechaadha. San irratti waan ammoo nun dalanne akkuma argitan Mustafaatu Mamii waan nun dalanne waan argine hin arginellee hin dhageenyellee. Amma kunoo miidiyaa kanarra dhagaara Mustafaan tumame hin arginellee hin dhageenyellee. Dhaqeellee waan hin dubbisneef jecha dhaqeellee hin dubbisne wannummaan waan tokko quban qabu jechaadha. Amma ammoo isaan nu tumuuf yookaan nu hiisisuuf akka nu dhaadataniirtan argitanii nu dhaadateeru namtichi kun jechaadha argitanii jirtan. Kanaaf nu isin hin tunnu garuu isin hin sodaannu. Isin hin tunnu garuu nu isin hin sodaannu. Karaa seeraan alaatiin noo nutti deemtan nu karama seeraatiin isin gaafanna. Kana warri haadha sabboontuu halkanii guyyaa hirriba dhoggee dhamaasee maraachaa jiru warri gaafa duraa sanuuyyuu haadhuma sabboontuu sanuu dhaqee halkan sa'a 8-9tti balbala itti tumaa ture isa gurbaa amma haadha naallolu kana jechaadha. Abdiin hidhamuu qaba galmeen banamuu qaba warra jedhu kana isa santu akka haati sabboontuu hin rafneef akka haati sabboontuu galmee bantuuf akka haati sabboontuu seeraan ala mallaqa ofiiyyuu mallaqa ofii gajjisan jechaadha akka isiin karaan taane deemtuuf jechaadha. Jara kanatu halkan dhaqee mana haadha sabboontuu tuttumee abdii fajjitu tumee haati sabboontuu dhugaa qabdi ka jaratu dhaqee balbala namaa tumaa fuulan maratanii akka nama bineensaatitti akka namni hin beeknetti uffata biraa uffatanii dhaqanii balbala tumanii haati sabboontuu nu wallola waan qabduuf an nama biraan shakkinee abdii fajjii malee jetti isiin dhugaan qabduure isiin ka balbala tumu jara haa ibidde yaanii akka isiin nu hiisiftuuf jechaadha. Akkasii garuu baga argitanii warri haadha sabboontuu maal jettan haadha sabboontuu xilaa godhatan malee haati sabboontuu dubbii tana keessa inshaallah ni baati jedheeti yaada ni fixannallee haadha sabboontuutiin waan itti balleessineeruuf ka ittiin balleessinillee dhiifama gaafanne sababuma jara tana haadha sabboontuu walitti ni araaramna warri akkanatti ifaa itti kennee garana ibsadhu maal yaani haadha sabboontuu tanaaf nu wali oofuuf halkanii guyyaa hirriba dhabee mucaan kun akka itti lolu yoo argitanii jirta. Nama haraqee dhuge malee namni akkanatti hin lolu. Waa dhugee dhufeera natti fakkaata. Namni xabiin akkanatti haasaa natti hin fakkaatu. Dhugaa viidiyoo isaa keessa seenaa ilaalame. Aaree fuula isaa kana mee ilaala. Gurraachatee aaree onnateeti wannaa kana keessa haasaa jechaadha. Haga inni aaree dubbate sana nama aareen dubbanne fuula ifaadhaan kolfaa kun akkuma argattan kan akkana dubbadhe jechaadha. Yoo waa dhuddee jiraattee dhiifama naa godhiiti. Garuu yoo waa dhuddee machooftee akkanatti dhufteeti nutti iyyaa jiraatte dhiifama si goonee jirra. Yeroo obbeetti ammoo machaa'ee waan akkanaa waraabee dhiifama naa godhaa jechuu jettee uummata dhiifama gaafachuu qabda. Sin jedha. Kana nuufaati sabboontuuni araaramna. Kanaaf haadha nuufaadha sabboontuuti waliin nama tokkollee oofuu hin dandeettu. Ija keessa naafatti bilbilee haadha sabboontuutiin dhiifama gaafadhee yoo danda'e inuuyyuu akka mana kanallee dhuftu godha. Yoo barbaachisaa ta'e mana isiittuu dhaqee waliin araaramnee nyaataa dhugaatiillee waliin dhunne ni argitanii.
Mustafaa abdiin fatume hajjiin fatuma jedhanii Mustafaa bira namni ga'e hin jiru kunoo Mustafaan gabbaa'ee isin viidiyoo haa waraabu yoo safara san abdiin jira jedhe yoo safara san hajjiin jira jedhe haa dubbatu yoo safara san abdiin jira jedhe anumattu minsiise jechaadha yoo ammoo namni biraa tume wanni nu ga'e hin jiru anammoo nama gabbaa'ee ooltume yaanii hangar kiyyatti akkasitti ilaalu jechaadha kanaaf viidiyoo isinitti dheeressuun barbaadu nagaan nu tura.